Hai jira jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya akka jirtu nagaa keessanii abbaayee nagaa ko galata waaqa haa ta'u nagaan keessanii fa abbaayyeetu jecha harramuga tokko kaatee kiloroksiin dhuga malee saamii karrayyuu bilbila isaa argachuu qaba isa argachuu qaba jettee jirti egaa maaltu ta'are kiloroksii dhugdi moo saamii argatti moo bilbila saamii argatti irratti mari'annaa jechuudha. Kiloroksii dhuguun kun baay'ee masalphateera jechuudha garuu yeroo tokko kiloroksii yoo dhuganis rakkoo hin qabu yaa yeroo tokko kiloroksii yoo dhuganis garaan hin qulqullaa jechuudha uffatoota adii garaagaraa kiloroksiidhaan miicama jechuudha biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee badaa beekamaa miti biyya kanatti wanta ta'e maqaa san harkaa bade isaan zafazafanii miicuu kiloroksii yoo dhugan garaan nama hin qulqullaa nati marakkoon qabu dhugdee abbaan shii jechuudha dhugdee garaan kee keessa tsadaadhe si addaate jechuudha akka uffata adiitti akka si addaatu abdiin qabaa jechuudha no kiloroksiin dhugamoo bilbila saaminaa kennitaa fayyoo moo saamiin argadha Abe ammayyuu barichi hin jijjiiramne jechuudha ammayyuu dadhabbiin jira jechuudha ammayyuu qaroominni dhufne jechuudha ammayyuu barachuun hin dhufne jechuudha namni ijoolleen keenya asoma gorsamanii asiin gorsamu asiin gadi naqusumatti manii namarraan baratanii amma fuuluma argitanii isin hundamti baay'ee warroon akkana jedhan baay'een isaanii jiru warreen bilbila isaa sheen tokko immoo kiloroksii irruma deebi'amee jennaan immoo inkolfiina dhugumadha hojii madaamii dhaabeen jira kiloroksiin dhugaa siires kiloroksiin dhugaa hojii dhaabeen jira bilbila saamii argachuun qaba jettee warreen nagaan jirtu warreen qalbii qabdan jirtu warreen qalbii hir'uun immoo waanuma nama harruma fuula tokko argiteef kan gaggabdu jirti nama kana bilbila isaa yoo argatte yoo sas argatte yeroodhaaf barbaadde moo maaliif barbaadde moo maaliif si fayyadame maaliif of tuttuqxee nagaa kee of dhowwita maaliif jireenya kee jeeqxe baay'ee namni jechuudha namni ofiidhuma isaa dhukkuba ofitti ta'a ofiidhuma isaa badii ofirratti dalaga yeroo baay'ee dhiiratu rakkoo qaba dhiira durba dogoggorsee dhiiratu maalite dhiiratu birriirraa nyaate ganna shabashamne hin dadhabne jechuudha amma garuu durboota tokko baay'ee hunda keessan jechaan jiru warri nagaa qabdan isin ilaallatu waan ta'eef umaa tokko hin jedhina dhaggeeffadhaa garuu warreen kallattiidhaan isin ilaallatu moo jirtu waan ta'eef isiniif immoo qoricha keessanii kiloroksii amma dhugdan dubbii kana osoo dhugdanis baay'ee gaariidha isiniin jedha kanaaf nama tokko maalummaa isaa toon beekin eenyummaa isaa toon beekin hiriyaa qaba hin qabu maal akka ta'e otoon beekin argadhuun qaba kiloroksii dhuguun qaba xajjii dhuguun qaba birzii dhuguun qaba jechuun kun maal fayyadame kiloroksii bichaa miti filaashii dhuguu hin danda'ama garuu filaashiinis yaa qulqullina man qulqulleessa hammaama kana tsiditti godheetu maqzalaafa sirriitti haaddaa waan ta'eef filaashii faa dhuguunis welda na durboota ko dhugaa qalbii keessanitti deebi'a dhiira kunumaan waan argamee fi fuulli isaa bareedaa ta'e waan argamee fi fuulli isaa namatti tole ifaa ta'e waan argamee fi kan kee ta'uu hin danda'u never ever ofii kee garuu dubbii tuttuqxanii dubbii alchitan jedhe galamana gaarumsa ofiidhuma kee garuu tuttuqxeetu wanta ofii kee tuttuqxe suma rakkisa booda jechuudha unkaan ofii tuttuqxee miti ufanii si tuttuqaniiyyuu si miidhu ogeessetamti ofiima isaanii si kotokkotanii warreen dhiira tokko durboota keenya tuttuqanii xaqaxaqanii maal jedhanitti barreessanii laaviyu maasiyu qis jedhanii waan baay'eetti barreessanii booda zeeroodhaan baay'isanii deemu jechuudha lafa ka'anii deemu amma immoo isa ofii kee tuttuqxu immoo maal taata jedhee yaada isa ofii kee tuttuqxu immoo ana bakka gaaffii tokko malee akkuma jette dhumarratti filaashii kiloroksii waliin maktee hin dhugdaa jechuudha kan ofii keeti waan ta'eef ofii kee barbaaddeen tuttuqxee namni sun sin tuttuqne ofii kee tuttuqxe malee erga tuttuqxe immoo namni sun ofiisaa tuttuqame na dabbaru yeroo inni deemu isuma dhugaasii ta'a jechuudha nati amma kiloroksiin dhugatte gara booda kiloroksii faana filaashiitti dabaltee dhugdaa jechuudha kanaaf osoo of qabdanii baay'ee gaarii warra kana jettan namnis isin taazzabaa
warri komantii dubbisan isin taazzabu namoonni baay'een illee keessan akkasi laaftuu taatan isin baruu hamma keessan illee hin baramaa jechuudha. Kanaafuu qoftan jettanii xankara jabduu jirti miti jabduu bakka taatanii yeroo keessan fayyadamtanii hojii keessan nagaadhaan sammuu nagaa amma sammuu fireeshiidhaan hojii hojjetanii madaamii faana walii galanii hamma hojjetan hojii ofii hojjetatanii biyyatti galuumoo ofiin fuudhanii tuttuqanii hidhaa keessa akkatti waxmadii keessa of galchanii hirriba dhabanii madaamiin karaa tokko asiin namatti dawwalti innati keessa galte karaa tokkoon si dawwala sammuun kee hin boqatu hirriba hin qabdu fuulli kee hin goggogaa akka nama midhaan hin nyaanne fakkaattee huqqattee ijji kee yeroo hundumaa booruu ta'a hin diddiimata maaliif hin raftu ka booruu ta'e diddiimata sammuun kee keessi saamu boqonnaa waan hin qabneef yeroo hundumaa si gubaa namni akkasii akkas taachudha. Kanaafuu kana hunda fuutee ofirratti dammartee dabbaruu keerra nagaa keetti yoo hojii kee hojjetatte maal sii godhama? Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha maal sii godhe ofii kee barbaaddee innatti tuttuqtu kun maal sii godhe tuttuqamtee gowwomsamtee itti isa galtellee booda gaafanni waasi godhe booda ofii kee boosse keessaayyuu hin baata. Garuu ofii keetii maaliif rakkina keessa akkanatti of cuubda dhugaa akkanatti maaliif rakkina keessa of keessa? Maaliif dhugaa sin gorsaan jira baran akka qoosaa mataa akkuma haasaatti sinitti maan jira bar. Osoo ofiisaa dhufeeyyuu zanaa koraa jettee irratti maal jettee gorsuma isaallee dhageessanittu silaa. Kaayyoo fi beekanii hojii ofii hojjetatanii gowwomuu dhiisanii mucaa masiin gorsuutti deebitanii yeroo akkas jettan gaarii mitiin isiniin jedha. Saamii qofaa miti namuma kami dhiiruma kamirrattu siirees ta'uu qabdu baqa dubartii siirees yoo taate kabajni ishii ulfinni dubartii siirees yoo taate kanaan kabajamte jechuudha. Isheen immoo isheen qoosaan beekti jedhamu malee isheen hin jedhamtu jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee dubaroonni keenya baay'een isaanii hin dhagaani hinuma gorsamu hin dhagaani hinumatti himama hin dhagaani yeroo baay'ee irra deddeebi'ame itti himama inni beekutti hima inni hin beekne itti hima kaayyoo keessan bichaa faana ba'a jedhama bara kana keessa hin barbaachisu jedhama of danda'a jedhama achi teessanii hin rakkatiinaa jedhama kun ukkoo achi ta'anii ofiin ba'aaf irratti dabalu jechuudha baay'ee dhugaa ofiin barbaaddee nama tuttuqxee ofitti hiitee ofirratti dabalte ba'aa kan bira rakkina kan bira yaaddoo kan bira ofirratti dabalu jechuudha. Kana isumaaniyyuu gootee immoo osoo kan keetee weeldaan xuru gaarii ture osoo kan keetee umarratti namni sun ittuma dhiphatteeyyuu haa ta'u asiinis dawwalee achiinis dawwalee gidduudhaanis si gubee hirribas dhabdee osoo dhumni kee namni sun namatti ofii keetiin ofirratti dammarte kan keetee gaarii bu'aa dadhabbii kee argattee jedhama. Garuu hamma kanatti dhamaatee kaatee ol baatee gabbuustee kaatee umarratti namni sun yeroo sirkaa bahummoo baay'ee gadda onneen kee hin cabaa jechuudha lapheen kee hin caba. Kanaafuu isheen kilooroksiin dhuga malee qabaan gadhiisaa jettee gorsi kun sii ta'a. Kilooroksii sin dhugin bishaan qulqulluun jira biyya Saawud Arabiyaa boonoon dhugan isaa bishaan bitamutu dhugu waan ta'eef isa fuudhiti itti godhi qabbaneeffadhu habiibti. Inna saamiin viidiyoos hojjetee jira viidiyoo isaallee sheerii godhee jira ani akka hiriyaa qabullee dhugaan gaaffiidhaan illee gaafadheen jira namoonni baay'een bilbila saamii hiriyaa qaba warri kan akkuma qoosaatti jaartii qabaadhaan warri qoosanis jiru rakkoon qabu warri siireesii immoo kilooroksiin dhugaa natti hin qoosinaa warri jedhanis jiru isaanuma kana koomentii kana hundayyuu an dubbisee akka deebii ta'utti saamiidhaan illee gaafadheen jira saamate akkami ati eenyudhaati maalidha hiriyaa qabdaa jedhee gaafadheen jira saamiin deebii sirriitti deebisee jira akka hiriyaallee qabu deebisee jira. Kanaafuu osoo hin qabuyyuu ta'e hin jedhamu akkas hin jedhamu faxaaxaa hin taatu durbi faxat jettee ija nama kee baasuun kaatu. Inna maalumaafiyyuu taragaaggamuun baay'ee gaariidha. Dhiira kan kee kan ta'e jira. Kun kan ebeluutii jedhame uumame ni jira. Akkanaan ofiin ijaan waan barbaadde yookaan waan si fuulduratti dhufeef kan kee ta'uu hin danda'u. Bor hin miidhamta, bor hin boossa, bor hin gaddita. Harkaanidha abbaat ofitti fidaa jedhe Oromoon. Kanaafuu habiibti galbi kilooroksii filaashii sin dhugiin sittan qoosee bishaan kee achirraa buusadhuuti birciqoodhaan. Dhugishi haayilaandiidha bishaan biyya keessan qabbanee firiijii fa'aa keessa amma waqtiin isaa qorranatti fakkaata.
Kana sinin jedha warri jajjabee taatan immoo warri qaxalee taatan immoo warri waa'ee kanaaf iddoon kennine immoo ammayyuu itti fufaan sinin jedha kan keessan jira ammayyuu eenyullee kan keessan hin furatu. Eenyullee kan koon furatu kan jedhu tokko jira faarfannaan tokko kan kee eenyullee hin fudhatu kan kee sita kan kee yoomillee hankeeti kan si qophaa'e kanuma keeti kan si uumame kanuma keeti amma garuu walanqattee kanatti jechuudha ofii kee yoo itti galtee miidhamni kan keeti waan isittiin gaafatamu kanaafuu warri jabeen warri obsa qabdan warri qaxaleen warri I don't care waa'ee kanaan imman qabu yoon galeeyyuu nan qaqqaba amma garuu kaayyoon koo hojjedheen ofan jijjiira waan mul'atu tokkoon hojjedha waanan baheefan galmaan gaadha ofin dhiphisu hojii madaamii irratti yaaddoo ofii hin dabalu warri jettan immoo amma sitti fufa I appreciate you sinin baay'een isin ajaa'ibsiifadha jechuudha warra akkasii kana an argeera waan ta'eef hammam akka nama miidhu jaalala online fi hojii madaamii jireenyi biyya Arabaa hammanni nama dhiibu dhugaa waaqa nan beekan an akkamitti akkan huqqadhe dhugaa waaqa akkamittiin akkan baay'ee tokko huqqadhe suuraa tokko osoo fide suuraanii yaa airportitti kaane tokko jirami gadi buusee sin agarsiisa jechuudha. Sitti mul'ata natti fakkaata garuu hin calaqqisaa suuraa kana airportitti dhugaa waaqa airportitti namannu kaasee gaafan dhufe jechuudha bilbilarraa dhiqame suuraan kun jechuudha bilbilarraatti kan dhiqame waan isin ajaa'ibu garmalee ammallee osoo huqqattee jedhameeti waanan hoosisuufidha amma irra caala amma kanammoo baay'ee huqqadheen jira jechuudha. Ijoolleen gara waggaatti naaseentu waggaadha booda yeroo harma hootu baay'ee haadha miitiidha garmalee miiti waan ta'eef jechuudha ammallee huqqadheen jira garuu isa ammarra moo jechuudha yeroon biyya Arabaati dhufu yeroon Saawudiidhaa dhufe dhugaa waaqa baay'ee tokko huqqadha garmaleen addaadha mooti maal takkana na huqqisiseetanii hojii madaamii ijoollee guddisuu yaaddoo jaalala kun hunduu hirriba naa kennu waan ta'eef dhugaan sinin jaa baay'ee huqqadhe garmalee huqqadhe akkana bakka bichi jedhe kan feesini jedha kanaafuu waanuma baay'inaan jechuudha garuu anillee waan huqqadhes yoo maal ta'es yoon itti dadhabeeyyuu milkaa'in jira thanks to God milkaa'in jira gatii dadhabbii koo gatii itti huqqadhes gatii hirribatti dhabees argadheen jira namni baay'een garuu itti dadhabee itti miidhamee hirriba dhabee maallaqarra kaa'ee namni dhabu baay'eetu jira kanaafuu an kan isin gorsu dhugaa waaqaa ani baay'een beeka rakkina biyya Arabaa jechuudha warri gana onlaayiniidhaan nama baree maal ta'a jettani maaliif seetanii baay'ee isin dhukkubse sammuu keessa hin dhukkuba yaaddoo keessa galtu yeroo hundumaa boqonnaa hin qabdan kana obsaan sinin jedhan sababa mucaa sanaattan kaase sababa intala kilooroksiin dhuga malee saamii argachuun qabu kan bilbila isaa argachuun qaba jettettan hamma kana isin gorse sinin jedha thank you so much sinin jaalladha dhugaan dogoggoreera yoon ta'e immoo obboleettiin keessanii obboleettima keessanidha na gorsaa komantii naa barreessaa akkas jechuun sirraa hin eegamu naan jedha ofan sirreessaa anis sin gorsaan jira waan ta'eef sinis na gorsaa walirraa barannaa sinin jedha awwaa yuutuubiidhaan achas ba'eef isin waan hin caalu miti yaa biyyuma Arabaa biyya Arabaan ture amma Itoophiyaan jira kanuma wanti kan biraan jiru sinin jedha thank you